Ashama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ashama harkafuune warroonni amantaa biraa hordoftanis warroonni harmee fuuddiif maamila taataniin hordoftan hundi keessanuu salaamtaan kabajaa qabdu tanoonni irraa burqitee isin bira haa geettu isiniin jechuu barbaada. Warroonni amantaa biraa hordoftan illee nageenyi kabajaa qabu isin biratti haa argamu isiniin jechuu barbaada. Hundumti keessanuu warroonni hagammaa maamila nuu taatanii nu jajjabeessitan koomentii babbareedduu nu barreessitan akkasuma warroonni sheer gootanii akkasuma warroonni maatii nuuf taatanii sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessitan hundi keessanuu nuuf jiraadhaa galatoomaa isinii jenna. Akkasuma warroonni maamila nuuf hin taane maamila nuuf ta'a sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Harmee fuuddi harmeen haadha maraa namaaf hundaafuu haadha maraati. Kanaafuu nu jajjabeessaa isinii jenna. Addaa harmee fuuddi maal qabattee dhufte jechuun keessaniin ooluu viidiyoo gabaabduu takka ta'a irratti yaada isinii kennu yaada walii kenninu takkan qabadhee dhufee jira. Isi hamma dhumaa obsaan na dhageeffadhaatii waan isinitti tolee nu qarqaaraa isinii jenna. Obboleeyyan tiyya chaayinaalli kun haarawaa nama qarqaaruun maallaqa qofa osoo hin taane waan namni barbaadu nama qarqaaruun gahaadha. Nama gargaaruun qoftiin namummaadha. Saniifuu viidiyoon kiyya yoo isinitti tolee hamma dhumaa daawwadhaatii sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Hadha viidiyoo gabaabduu takkan qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoo kanarraa maal hubattu maal jibbitu maal ka jaalattan irraa mee isinii takka lama yaada takka lama kaa'ee bira darbuu barbaada. Isin ammoo sheer gootanii namoota akkanaa kanaaf akka biraan naa geettan inshaallah rabbii fi isin biraa abdii qaba. Filis chaayinaalli kun haarawaa sa'aatiin isaa osoo hin guunne akkanarratti dhaabbanne sheer naa godhaa. Filis warroonni sagalee kiyya kana dhageeffattanii sheer naa godhaa isiniin jechuu barbaada. Uummata qaalii hedduu isin kabajna hedduu isin jaalanna. Mee viidiyoo kana hamma dhumaa daawwannee walitti haa deebinu. Viidiyoo argitanittanii obboleessa kiyya obboleettii tiyya katoora miidiyaa kanarratti tiktook irratti akkanatti sirbitu yaa subhaanallah waan buruusa eeggetu rabbumatu beeka. Lubbuun harka rabbii jirti. Uduu waan gaarii tokko jiraatte rakkoon qabu. Garuu uduuf akkanaaf akkana taatu miidiyaa irratti ija nama meeqaa afuutti kufte. Usuu achiin hafte maal usuu dalagatti lubbuun tees keessaa baate. Yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya warroota miidiyaa kanarraa keessaahuu miidiyaa tiktookaa kanarratti akka malle taatani akka hin taane taatani. Piliis nabziyaan tuni yeroo nama keessaa deemtu hin beeknu. Nabziyaan tuni yeroo nu keessaa jittu hin beeknu. Yaa obboleeyyan tiyya akka itti jirtanii fi maal itti akka jirtan mee of yaadadhaa. Atis ka shamaraa atis ka dhiiraa yaa obboleeyyan tiyya. Warroonni miidiyaa keessaayyuu miidiyaan kaminnuu jechaadha. Miidiyaan kaminnuu yoo gubbaa irra as bayanii akka hin mallee fi akka hin taane ta'anii waa gaarummaan qabu. Keerii takka ittiin jirtan barnoota takka ittiin jirtan waan faayidaa qabu ittiin jirtan. Ilaalcha namaa qofaa fi viyuu guddifachuu qofaaf gaafa as baatanii raatoftanii barnoota maal argattamme. Ilaalchi guyyaa san namni isin argee isin waraabee peejiin guddifatu maal faayidaa qabame. Isin dhaloonni namni gaafa dhalate wanti biraa hafee ilmoo boru argatuufu waa kaayee darba. Atista miidiyaa kanarratti quceen tante akkanaaf akkana taate uduu girgiddaa sani buute akka lafa dhoofte saniin utuu achi hafte mee maaluma dalagatte asiin hafte sheer godhaa filees. Biraan nagaa namoota tiktooka kanarratti wama ijji nama argitee jibbitu wama hundumaafuu nama jibbisiisu dalagan biraan nagaa warroonni sagalee kiyya dhageettan. Waliqqami yookiin walgahiin adda isi irra jirtan kuni walgahii akkamiiti? Walgahii hegeree boruutiif faayidaa qaba moo walgahii hegeree boruutiif miidhaa qaba? Yaa obboleessa kiyya atis ka walitti qabde yaa obboleeyyan kiyya ka isinillee ka jala walitti qabamtan. Wallaahi rabbi isin haasataru. Viidiyoo kana
kasheer godhameeru arge. Ani yeroo baay'ee jechaadha waan ajaa'iba natti ta'u keessaa namuma waan gaarii hin taane tokko fuudhee poosti godhu jechaadha. Mee waan gaarii kam namaa poosti goote? Namni isa arge isa akkeessee akkas haa ta'u immoo akka yookaan mucayyoon sun gajabtu akka yookaan namni biraallee isa argee isa akkeessu haa ta'u immoo barnoota mee maal namaa sheer goote? Atis ka achirraa waraabdee fuula peejii garagaraa irratti sheer gootanii waliin geettan. Yaa obboleettiitii yaa rabbi si haatisu anaasii uu haatisu namoota miidiyaa fayyadama hundaa. Wallaahi waan gaarii takka yoo hin ta'in waan gaarii takka yoo hin ta'in qeenshi qabee irra qaqqabee yoo poosti gootu wallaahi rabbi irraa si gaafata. Haati gubbaa kanarra baatee akkas taatu silaa dilooftuudha rabbummaan isii haa laaffisu nama tooybatu rabbi si haa taasisu. Usuu duute usuu achi hafte nabziyaan gisee nama keessaa baatu hin beektu sa'aatii si keessaa luftu hin beektu anaasii ooyyuu jechaadha. Maali mee akkana as bayanii akkasi quceentu akkasi sicituun girgidda buutee du'uun uduu duutee achiin mee maaluma dalagattee addunyaa tanarraa lufte maaluma sheenofte mee yaa subhaanallah yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii kiyya. Uf qusadhaa waan hin taane irraa uf qusadhaa. Wallaahi uduu sa'aatii akkasii waliin qabamta hundi keessan nama kabajaa qabu taatanii uf satartanii barnootuma diiniyyuu eega isin jibbisiise barnootuma idileeyyuu waan faayidaa qabu tokko osoo wal barsiiftanii akkaan barbaachisaadha akkaan fudhatama qaba jechaadha. Dhaloota bubbee ka jedhamu akkanaa kana dhaloota bubbee inni jedhamu akkanaa kana jechaadha. Yaa subhaanallaati dhaloota bubbee nu godhin yaa rahmaani qiyya. Dhaloota waa kaayeen darbine dhaloota jiruun isaa waan nama jibbisiisuu fi harakaatuma irraa nama jibbisiisu argan qofa miidiyaa kanarratti keessaahuu tiktooka kana jechaadha. Yaa aboo feemasummaan tiktooka kanarraa argattu faayidaa siin qabu. Wallaahi takkaan sin tarkaanfachiiftu. Warroonni si dura sirbaa ture maal ta'aa ture galgalli isaa akka addunyaa tanarraa itti godaanu walumaan kama beenu hundi keenya jechaadha. Rabbiin garuu nama akkasiisan nu godhini akhiraa nama tolu rabbi nu haa taasisu. Mee maalumatu si mirqaanuma maaltu mee onlaayinii kanarra qucee tantee kutee luttiin mataan lafa silaalee lutti faallaa silaaltee satiriin kan kee gubbaa si bahe. Yaa aboo rabbi si haa qajeelchu. Subhaanallah. Obboleeyyan kiyya waan akkanaa kana sheerin godhina warrumti akkas ta'u su haalaalatu sheerin godhina please waan akkanaa kana sheerin godhina waan namaa faayidaa qabu waan namni dhageeffatee faayidaa irraa argatu yookaan muuxannoo barumsa beekumsa irraa argatu sheer godha miidiyaa kanarra malee waan nama qaanfachiisu waan laaltee coraan si jibbi waan laaltee qalbiin tantee si jibbitu sheerin godhina please rabbi sodaadha. Waan namni ijaallaalee dhageeffatee faayidaa irraa arganne tokko sheerin godhina. Vii'uun guddifataaf jecha sheerin godhina uma faayidaa isin hin qabu. Guddina miidiyaa irra guddina rabbiitu si caala. Sheerin godhina please sheerin godhina warroonni wamantaane sheer gootan kuni please uf qusadhaa. Rabbi keessan sodaadhaa uf qusadhaa. Waan namni ijaallaalee dhageeffatee faayidaa irraa argatu sheer godhaa. Hayi barnoota haa ta'u hayi ogummaa harkaa haa ta'u. Ijaallaalus namatti tolee dhageeffatus barnoota siif ta'ee waan akkasiisan sheer godhaa warroonni miidiyaa fayyadamtan please dhiisaa waan akkanaa kana. Maal namni biraallee akkasii haa akkeessuuf sheer gootan moo walgahii akkanaa tana mee walgahima maal akka jiran sheer gootan jedhee baran. Yaa abbaa rahmataati nu sattare namoota akkasii biraan nu gayaa an fiidiyooti yaadhaasuma isinirraa gabaabsaa obboleeyyan kiyya. Warroonni na dhageeffattanis galatooma ulfaadhaa sheer godhaa sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha naaf jiraadhaa isinirraa baduu kennaa fi afoomnaa lillaahi jireenya biyya namaatii yeroo nu fidde dhofnaa yeroo kaane akkuma wajjumaan jireenya namaa geggeessinu obboleeyyan kiyya kanaafuu walaa jajjabeessinu walaa utumnu barnootas haa isee amma kana barnoonni diinii akkaan nama salphata waan ta'eef sagantaa yeroo biraa irratti barnoota diinii waan ilaallatu qabannee olii dhufna yeroo gaarii naa qabaadhaa
share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Obboleeyyan kiyya rabbi nu haa sataru, rabbi nu haa eegu. Obboleeyyan keenya kan mana hidhaa jirullee hin dagatinaa, du'aa eeguudhaa fi salaata shanan keessatti amantan keessatti rakkoo fi badhoo waan itti amantan irratti rabbiin kadhadhaa. Warroonni amantaa musliimaa hordoftan rabbii keessan tokkocha qulqulluu waan kadhattu irraa hin dhabne kadhadhaa fi obboleeyyan teenya kan mana hidhaa keessa jirullee haa yaadannoo isiniin jedha. Viidiyoon tiyya taa'adhaa tanumaa nagaan jiraadhaa, yeroo gaarii qabaadhaa.